Buraanol matti qabeen kadhadha kaani Yesuusuman kadhadha malee waa'ee Sillaasee maalitti hin beekare amma waa dhiisime abbo waan garee shaadaa kun nuu godhe moo rabbi isaan haa eebbisu waa'ee Sillaasee kana baay'inaan hin beeku waan. Abbaa yaadattuu yaate Yesuusuma kadhattee rafaa turte dur. Abbaa maala yaadadhaan akaakaa yaadanne barra bidhiifa manaaf haa godhu. Garana nyaate amma gara shaadaa kana dhiisee yeroo takka karaanis dhugaanis jireenyas ana malee hin jiru ishii katabamte sana bichaan dubbisarra deddeebi'ee yeroo macaafa bahe sana yaaddoonatti ta'e. Bakka santa sadii malee wanni biraa sii galeeme? Wanni biraa naa gale. Ani waaqa ammoo bakka inni hin jennetu immoo ani immoo waan lamatu mataana nyaateen bar wangeela kana keessaa masii. Tokko abbaa ilmaa hafuura qulqulluu isaan sadan waaqayyoo tokko yoo hin jedhinatti kiristaana miti beeki. Kana beektaami? No abeetti duunee banna malee waaqa sadiin jennu waaqa tokko qofaatti. Hin jiru immoodhaam isaan sadan waaqa tokko kan jedhu wangeela keessa hin jiru beeki gaa. Eessaa akka fidanii wallaaleyan. Akkasuma Yesuus. Yoo jedhin illee kiristaanummaa keessaa baatan kaakam goota. Wangeelli immoo jenne kaa. Nama achi dhaqee fidee dhufee jira moo sila? Moo nama waaqayyoo taasisee jira akkasidhe? Hin beekan asumarra sadii tokko yoo hin jedhin kiristaanaa miti jedhu sadiin wal keessatti waliin hojjetu waan tokko godhuu wayita tokko kadhattan illee julmamatti akka waan kadhattaniiti jedhanii asirratti maal kun waggaa mara falmaadhanii waggaa dheeraa asirra jiran. Isumayyuu tokko immoo jedhan yeroo dhalatu yeroo Yesuus dhalatu immoo tokko miti ka ammas achittis dhaqanii diigamanii bara. Abbaan hin dhalannee siin jedhu machistis immoo. Wal keessa jiru jechuun wayita haga dhalatutti wajjaan bayan kan jechuun gaafa dhalatirraa waaqataa mala yeroo ulfaasan nama jedha eegarii. Lakki yeroo gara Mariyaam keessa jiru yoo waaqummaan isaa guyyaa tokko irraa adda baheen beeku waaqummaan isaa keessa jira jedhan. Yeroo ulfaasan illee moo? Eeka akkasitti hin baradhe yaad. Indee yeroo ulfaa garaa keessatti waaqayyo ulfataanan gaa dubbiin wanni martuu badeera. Namummaa isaa keessa waaqummaan jira yeroo ulfaa sanaadha. Namummaa isaa keessa inni jiru sun abbaadhaan moo yoo itti lakki abbaan hin dhalanne jedhu. Waaqummaadhaan tokko jedhanii mire abbamatu ulfaa yoo akkas ta'e. Lakki abbaan bakka dee'umsaa bakka dhalachuu fi bakka du'u sanatti adda yaa'anii bar. Fakkeenyaaf yeroo du'ellee guyyaa sadii yeroo boolla keessa jiru san waa'in du'a san keessa jira yoo jedhan sunillee gaafii biraati. Jira jedhan. Du'a masan keessa boollatti moo? Dhugaa rabbii yeroo tokko ofirraa adda baheen beekuu jedhanii yeroo du'us yeroo dhalatus waaqummaan isaa keessuma jira jedhanii. Gaafa jalaa badee sanoo waaqaatu jalaa badee moo mucaan daa'imni jalaa badee. Waa'ini keessuma jira gaafa sana. Waltaaniituma badan akka sabaatti wal gargaaranii badan. Waaqayyootu haadha jalaa bade. Yoo dhanna qaban sana kadhanni qabamee muramee irraa gatame sunis waaquma moo akkam? Inni namummaadha jedhan inni murame. Bakka san namummaa godhaa irra taraa bakka sana. Qoy hawwi wanti muramee jira keenyuma keessaati kun. Astaayitii goonoo fi miliyoon. Bakka kana astaayitii godhan namummaa goonaa walii galanii namaa godhaa. Mallattoo gaamii irra kaa bira tara question mark. Bakki muramee hoo jira jetti masiin keenyuma keessa jira. Keenyuma keessaati dhugaadhaa immoo qal'aadhaa irratti. La beekaan itti dabalan masii miira keessa si galchuu fi wanni muramee jiru jalli. Wallaahi warraan beeku. Anillee hin dhageenye lakki beekaan jettee bu'in fa'a miira keessa nu galchu. Namummaadhaan bakki sun takkatti namummaadhaan waan biraa jedha malee kan ammaa waaqummaa ittiin dabalee naachitti. Ani yoo kan na dhibe yoo tasuma kaddaan hin baane taate Yahudaa akka qarshii 30tti gurgurate san akkamitti waaqa qarshii 30 gurgurataan na dhibu jira. Moo foon isaa gurgurate. No birri mana argamtuuf yeroo san mallaqumaaf jedhaniitu. Ani immoo Yihudaa sana waaqessuu tureen jedhee bar. Yihudaa sana dandeettii isaati waaqayyoon gurgure sana. Innummaanuu nama akkamii kan waaqa gurguru. Isatu jabaadhaan jedhee an bar jabinuma isaatiif isa waaqessuu ture beekte.
Seenaa isaa kanarra deemee Google godhuu qaba yoo irra booda. Of ajjeeseedhaan malee silaa jiraate hin du'eedhu. Birri isa nyaate bosoo nyaatiin ture. Bakka tokkotti ittiin lafa bitatee jedhu. Bakka tokkotti immoo maal godheedhu maal wal dhiitame bu'aamti isaa siin galu. Iddoo tokkotti Yihudaan kun of ajjeese iddoo tokkotti immoo. Yahudaan